Ebila 25 2026 oduu sibuunee Turkii yeroo kana isin biraan geenya. Hojjetaan guyyoota 5f hojiirra hafe hojiirra geggeeffamuun dhaga'ame. Ayyama boqonnaa fi ayyamoota adda addaa malee hojjetaan guyyoota 5 fi isaa ol walitti aansee hojiirra hafe akeekkachiisa malee waliigaltee hojii addaan kutuu akka danda'amu hiikni seeraa kennameefii jira. Addachi jibbaata mana murtii olaanaa federaalaa kanaan dura galmee jibbaata lakkoofsa 249795 irratti hojjetaan tokko walitti fufiinsaan guyyoota 5 oliif hojiirraa yoo hafe hojjechiisaan osoo akeekkachiisa kennin waliigaltee hojii addaan kutuu akka hin dandeenye eeruun hiika seeraa kennee ture. Haa ta'u malee addachi jibbaataa amma hiika seeraa hojjechiisaan guyyoota tokkoof akeekkachiisa osoo hin kennin hojiirraa geggeessuu hin qabu jedhu diigeera. Haaluma kanaan eeyyama boqonnaa fi eeyyamoota adda addaa malee hojjetaan tokko guyyoota hojii 5 walitti aansuun hojiirraa yoo hafe akeekkachiisa barreeffamaa malee waliigaltee hojii addaan kutuu ni danda'a hiika jedhu kenneera. Oduuttaanuun haleellaa Matakkalitti raawwate lubbuun namoota 7 darbuun dhaga'ame. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal kan taate Gilgal Balas keessatti haleellaa hidhattoonni bananiin namoonni 7 ajjeefamuu jiraattotaa fi miseensotni paarlaamaa naannoo sanaa bakka bu'an BBC'tti himaniiru. Akka namoonni ijaan argan jedhanitti hidhattoonni sunneen mana hidhaa magaalittii keessatti argamu cabsanii seenuuf wayita yaalan dhukaasni banamee jedhan. Jiraattonnii fi miseensotni paarlaamaa Dr. Maabiraatuu Alamuu hidhattoonni sunneen jimaata Ebila 24 naannoo sa'aatii 11tti dhukaasa banuu dubbatan. Dr. Maabiraatuun hidhattoonni magaalaa Gilgal Balas marsuun dhukaasa akka banan ibsan. Galmi isaanii guddaan mana hidhaa magaalittii keessatti argamu to'achuu akka ture siman. Jiraattonni mana hidhaa irratti haleellaa raawwachuu ibsaniiru. Jiraataan tokko seenuuf kan yaalan hidhattoota Gumuz turan. Miseensota isaanii mana hidhaa sana keessaa baasuuf yaalanii jedhe. Jiraataan biraanis haleellaan hidhattoota Gumuziin banamuu hime. Dr. Maabiraatuu Alamuu gama isaaniin hidhattoonni sunneen warra karaa nagaa deebi'utti walii hin galle karaa nagaa hin deebinuu warra jedhan keessaa akka ta'an odeeffannoon nageeraa jedhan. Hidhattoota kaan waliinis wal gurmeessanii akka dhufan odeeffannoo qabaa jedhan. Jiraataan tokko hidhattoonni poolisoota mana hidhaa eegan waliin walitti dhukaasaa akka turanii fi boodarra poolisiin milishaa fi poolisoonni federaalaa tarkaanfii fudhachuu hime. Dhukaasa sanaan hojjettoonni qeeraa naannoo sanatti dhiyoo turan 7 ajjeefamuu jiraattonnii fi miseensotni paarlaamaa ibsaniiru. Xumura irratti saamtonni galaanarraa doonii boba'aa feetee imalaa turte qarqara galaana Somaaliyaatti butuun himame. Dooniin boba'aa feetee fi hojjettoota 17 baattee qarqara galaana Somaaliyaatti dhiyaattee yabalaa turte saamtota galaanaatiin butamuu ishee qaamoleen nageenyaa adda addaa BBC yaada isaanii laataniiru. Dooniin Honor 25 jedhamuun beekamu sun roobii Ebila 22 galgala utuu qarqara galaanicharraa tilmaamaan kiiloomeetira 55 fagaattee yabalaa jirtu namoota hidhatan 6 to'atamuu ishee abbootiin taayitaa ibsaniiru. Kutaa Garba Hindii kanaan dura saamiinsa galaanaatiin beekamu sana keessatti waggoota 3 darban gochi sun dhaabbatee kan ture ta'us dhiyoo kana garuu imbaasota qurxummii kiyyeessanii fi kanneen fe'umsa irratti xiyyeeffachuun deebi'ee kaasee jira. Dooniin boba'aa fe'attee gara magaalaa guddoo Somaaliyaa Moqaadishootti imalaa turte sun butamuun ishee Moqaadishoo keessatti sababa waraana Ameerikaa, Israa'elii fi Iraanitti boba'aan gatiisaa harka 3 ol ka'ee jiru keessatti yaaddoo dabalataa uumuu akka danda'u BBCtu gabaase. Dooniin sun boba'aa baarmeela 18,500 fe'attee akka turte humnootni nageenya naannoo Puuntlaandii irraa argaman BBCf mirkaneessaniiru. Marsariitiin Ship Atlas jedhamu akka agarsiisutti dooniin sun naannoo Somaalilaand buufata doonii Berberaa irraa gurraandhala 13,2018 lakkoofsa Habashaatti kan kaate yoo ta'u walitti bu'iinsi erga eegalee amma tokko booda qarqara galaanaa Emireetota Arabaa gamtoomanii geessee turte. Kaartaan doonii sanaa akka agarsiisutti seensa bishaan Hormuz yookaan Strait of Hormuz naannoo dhiyoo naanna'aa turte. 24,2018 akka lakkoofsa Habashaatti qajeeltoo ishee gara Moqaadishootti deebifatte. Hojjettoota 17 Paakistaanii 10 Indooneeziyaa 4 Indiyaa 1 Siriilaankaa 1 fi lammii Maayinaamaar 1 baattee kan turte. Dooniin sun yeroo ammaa to'annoo saamtotaa jala galuun magaalota qurxummii kiyyeessitoota Xaafuunii fi Baandarbaayilaa gidduutti qarqara galaanaa irratti dhaabbattee akka jirtu gabaasichi dabalee eereera.